Maqaan keessan eenyu jedhamtu eessarraa bilbiltu? Ani maqaan kiyya Obsaa waan jedhama. Kan fiichee gannati Shawaa Kaabaa Fiichee jechuudha. fiichee gannati. Tole, Waaqayyo maal isiniif godhee maal dhugaa baatu? Ani yeroo darbe jechuudha naannoo ji'a afur keessa naannoo gannaa sababii harka wayii qabee ture harka lama quba lama jechuudha. Tole, Harri kun mana hospitaala deemee gaafa inni itti deeme jedhu harki kun na dibee ture caba ta'e. maa inni hin kufte moo maal ta'e si cabe harki kee? Maashina wayii hojjetaa inni kufe maashina irraa. Okay, maashinii irratti utuu jettuu harka lama si cabsee jechuudha. Eeyyee. Tole, Isa booddee immoo gaafa ani harkuun na cabee jedhu achi gazzala sandafa baqadhamutti yaadamee nan achitti immoo na qabatanii na fayyuu hin dandeenye. tole, Isa booddee ogeeshaalee bira deemee nan na fayyuu hin dandeenye ogeeshaalee abasaa jechuudha. tole. Isa booddee waaqayyo gara isa fayyinaa sana immoo hin fayyisa mana waaqayyo waan ta'e fayyuu hin danda'a jedhee gara mana waaqayyo dhufee gaafa fayyinaa sana dhufee harka kana qabatanii Ergamaa mataa geetuu fayituu si kadhata ture waldaa ifa amma gaa mana yaala irratti qaame harki kee si fayyee si cabe kun si fayyuu hin dandeenye jechuudha. hin dandeenye jennaan. Tole, isa booddee anamma dhaqee kadhachiifachuun qabaa jettee gara waldaa ifa fayyinaa dhufte. Eeyyee. Tole, yeroo dara dhuftu immoo namni waaqayyo akkamitti si kadhatanii? Isa booddee ani waaqayyo soolitti amanaa ani waa tokko gochuu hin danda'uuti. Eeyyee, Isatti yoo amantan fayyuu danda'u waaqayyo immoo afaan arraba koo wajjin jira jedhan jalqaba. Isa maal booddee zayitii harka isaanii cuubanii harka guyya qabatanii tole, guyyaa gaafa sanaallee amma gaafa sana midhaan nyaachuu kan dandeenye guyyaa gaafa sanaatti ka'ee harka sanaan midhaan nyaachuu danda'e jechuudha harka mirgaa. ammamiif harki kee kun kan cabee taa'e? Kan inni waa tokko hin qabanne ji'a tokko kudha furiin ture utuun waa tokko hin qabatin midhaan hin nyaatin miti. Tole, egaa amma namni waaqayyoo harka keessa quba keessa cabe kana lamaanuma isaa si qabanii gaafa isaan si qaban achumatti harki kee siif deebi'e. Bakka guyyaa gaafa sanaatti ka'ee dhukkubiin irraa badaa dhufee isa dur waan hin qabanne waan hin qabachuu jalqabee harki kun fayyaa dhufe bakka. Tole, Guyyaa gaafa sanaatti keessa booddee bakka dhufeellee galata waaqayyoo galchuu hin ture yeroo isaa dhukkubi immoo hin dhufee akka itti dhufuu hin dandeenye kaadatti silkii isaanii immoo goddanyaa hin qaba iddoo biraarraa silkii kana akka wajjin fayyee naanii dhaqee waaqayyoo dhugaa bahii yoo ammallee hin keessummeessaniiti silkii isaa dawwalee silkii isaa hin alaate immoo jechuudha. okay. Kanaaf bilbiltee dhugamumsa kee laattee jechuudha. Eeyyee. Amma harki kee kun si fayyee hojjetataa jirta ka? Hojii kun socho'an jira waaqayyoo fagaratama fayyuun jira. Maal jedhan amma namooti yerooti mana yaalattee fayyuu hin dandeenye sanatti waaqayyo rakkattiin si fayyisee harka kee fayyaa fudhattee galte namooti naannoo keetii si beekan si argan maal jedhan? Hundumtu baay'ee gammadee bakka fayyuu kootti hundumtiyyuu bakka ani hamma irraattuu mana qorichaa wanti hundumtu wanti na fayyuu hin qabu garuu waaqayyo kan jijjiirama na ilaalle kan hin fayyuu danda'e eeggamma mana sana dhufe. Achumarraa kaaftee kun amma fayyitee hojjetataa jirta jechuudha. Eeyyee. Tole, dhumarratti warra akka kana qaama isaanii miidhamee jiruuf dhaamsa maal qabda? Dhaamsiin qabu ammallee waaqayyo ayyaana kana caalu isaan ragannin jedha kanaaf lubbuun illee kan hin deemne yoo ta'e gara sana dhaqee dookterii waaqayyo addunyaa irratti waa daldaa akka biratti fayyuu jejjamanii nan hawwaafatan.